Ashama akkam jirtu hordoftoonni urjii entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aatis gaafiin koomentiidhaan gaafatame irrattaan yaada kennuu dhufee isinillee koomentii kana irratti yaada keessaan akka kennitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Egaa gaafii kana ijoolleen hedduun na gaafachaa turan jechuudha. Haa ta'u malee mee guyyaa har'aa wantoota ja'a gaafii kanaaf deebii ni ta'a jedhee kanan yaadee qabadhee isiniif dhufeen jira. Gaafiin obboleettii kiyyaa immoo akkas jedha. Urjii koo anillee akka naaf deebistuun fedha gaafii koo kana. Anis jaalallee tokkoon qaba. Yeroo haasa'u akka na jaalatu naaf hima. Ani garuu amanuu hin danda'u. Waan ofii qofa jaaladhu natti fakkaata. Innillee yeroo baay'ee jecha ani ati nan jaalattu yookiin akkanaan si yaadutti nan yaaddu jedhu baay'ee aara. Baay'ee dallan waan biraa hin obsa. Jecha kana garuu baay'ee aara. Ani hiriyaasatis jaalallee isaa qofa miti. Waan yaada isaa waan godhe hunda nan dhoksu. Nan mari'ata. Ani garuu yoon naaf dawwalu dhiise guyyaa tokko bulee yookiin oole waan na sobu natti fakkaatame akkamitti baraa na jaalachuusaa jecha isaa dhugaa ta'uu akkamitti amanaa jechaati kan isheen jirtu jechuudha obboleettiin keenya kuni. Egaa barreeffamni xiqqoo qulqullina waan hin qabneefaan caccabsaa dubbiseen isin jira dhiifama. Egaa wantoota ja'an isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa obboleettii kiyya irratti jalqaba irratti yaada kennuun barbaada garasitti wantoota ja'an kanarratti darbuun dura jechuudha. Wanti yaada kennus jechuudha dhiirri tokko sa'aatii dheeraa si faana haasa'eedhaaf si jaalata jechuu miti. Sababni isaatis sa'aatiin inni si faana haasa'u sun murteessaa ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Sa'aatiin inni si faana haasa'u sun sa'aatii hojii isaa siif laatee immoo yookiin sa'aatii isaa aarsaa siif godheeti kan si faana haasa'u. Isa kana sirriitti adda baafachuu qabda. Wanta si faana haasa'eef sa'aatii dheeraa si faana haasa'eef sa'aatii 24 si faana haasa'eef jaalala dhugaa siif qaba jechuu miti. Inni biraan amma siif dawwale siif barreesse amma si yaada isiin jechuun isaa jaalala dhugaa ibsa jechuu miti. Kanallee sirriitti akka beektuun barbaada jechuudha. Egaa kana lamaan sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha. Gama ani qabadhee siif dhufetti yoon darbu egaa deebii kana hunduma keessaaniif jechuudha. Dhiirri tokko yoo dhugaadhaan si jaalate jaalala dhugaa siif qabaate tokkoffaan si kabaja siif iddoo olaanaa qaba eenyuun sin madaalu jechuudha. Kabajni siif qabu iddoodhuma kamittuu haa ta'u iddoo kamitti hin hir'atu jechuudha. Kabaja guddaa siif qaba. Sababni isaatis baay'ee si jaalata waan ta'eef dhiirri si jaalatu baay'ee si kabaja si jaalata waan ta'eef jechuudha. Inni kun isa jalqabaati. Inni lammaffaan yeroo kamuu si cinaadhaa hin dhabamu. Yeroo gaddettis ta'ee yeroo gammade xiyyeeffannoon isaa suma faanadha. Amma fe'e gaddes ta'ee gammade si cinaadhaa dhabamuu hin fedhu. Ati isaaf deeggarsa isaati. Bakka baay'ee wanta garaa isaa si dhoksu waan ta'eef si cinaadhaa dhabamuu hin fedhu jechuudha. Yeroo hunda jechuudha si cinaatti argama. Yeroo ati dhiphattes ta'ee yeroo gadditee jirtutti illee jechuudha si cinaadhaa hin dhabamu. Yeroo hunda xiyyeeffannoon isaa suma faanadha. Sababni isaatis jaalala dhugaa siif qabu waan ta'eef. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan wanta ati jibbitu tokko yookiin wanta ati hin feene tokkotti raawwachuu qabda jedhee sin dirqu. Akkasumas ofiifillee hin raawwatu wanta ati jibbitu sanarraa hin fagaata jechuudha. Ati hin jaalatu taanaan hin fagaata irraa wanta isaan jechuudha. Durumaan dursaayyuu dhiirri si jaalatu wanta akkamii jibbita wanta akkamii jaalatta jedheellee kan si gaafatu ni jira. Inni kun garuu dhiirota muraasa biratti argama. Dhiirota hunda bira miti jechuudha. Wanta ati jibbitu sanarraa garuu guutumatti nan jibbaa ati jette taanaan irraa fagaata. Xiyyeeffannoon isaa wanta ati jaalattu faanadha. Sababni isaatis si gammachiisuuf inni waan ta'eef. Yeroo hunda akka ati gammaddee jiraattu fedha. Akka ati isa faana gammaddee adeemtu fedha. Si dhiphisuun hin barbaadu. Sin dirqu wanta ati jibbitu sanarratti kana raawwachuu qabda. San raawwachuu qabda. Kana gochuu qabda. Tasumaa sin dhiphisu. Sammuu kee sin dhiphisu sin dirqu jechuudha. Inni kun isa sadaffaadha. Inni arfaffaan karoora isaa sitti hima. Kan keetillee si gaafata. Si faana umurii isaa guutuu akka jiraachuu barbaadu irra deddeebiin sitti hima. Akkasumas si argachuu isaatti akka gammachuu qabu siif hima. Bultii si faana ijaarrachuu akka barbaadu sitti hima. Bultii si faana ijaarrachuuf tasumaayyuu yeroo gubuu hin barbaadu. Amma dhiironni tokko inni kun haala ekonomiitiin yookiin haala yeroo haala jireenyaatiinis wal qabatee ta'uu danda'a. Jaalala dhugaa keessatti yeroo xiqqoo achi buutuu ni jira. Haa ta'u malee jaalala sobaa keessatti immoo kan hundaa'ee jiru yookiin dhiirri jaalala dhugaa guutumatti siif hin qabne
waggaa dheeressa baay'ee jechuudha. Baay'ee dheeressee achi qaba jechuudha. Ati yoon bultii ijaarranna kan jettuun illee yoo ta'e kan gaafattu illee yoo ta'e lafarraa harkifata waa'ee bultii sanallee dhaga'uu kan hin feenetu jira jechuudha. Inni kun garuu jaalala dhugaa biratti immoo faayidaa dhabaadha. Garuu kan jaalala dhugaadhaaf si barbaadu kan bultiidhaaf si barbaadu immoo har'a kana osoo ati jetteeni kan gammachuu guutuu qabudha. Kan gammachuun illee si simatudha jechuudha. Bultii horachuudhaaf tasumaayyuu si faana baay'ee beellama hin baay'isu. Waggoottan achi hin dheeressu. Yeroo ati waa'ee bultiitti haasoftu fuulli isaa hin gurraacha'u, bifti isaa hin badu, amalli isaa hin badu, amala hin jijjiiratu. Egaa inni kun dhiirota bultiidhaaf si barbaadan biratti kan inni argamu jechuudha. Inni kun isa arfaffaadha. Inni shanaffaan gaafii jaalalaa siif dhiyeessuuf sirriitti si baruu barbaada. Gaafii jaalalaa si gaafachuuf hin muddamu. Guyyaa kara guyyaatti si baruu barbaada. Akkasumas amala keessatti baruu barbaada. Keessa keessatti baruu barbaada. Xiyyeeffannoo kan keessatti baruu barbaada. Sababni isaatis inni kan si barbaaduuf gara fuulduraatiif malee har'uma qofa si baree har'uma qofa gammachuu isaa sitti ibsatee sirraa deemu wanta hin feeneef si faana tura. Bilbilaanis si faana haasa'uudhaan akkasumas ammoo xiyyeeffannoon isaa si faana ta'uudhaan si faana sirraa hin fagaatu. Garuu gaafii jaalalaa san dafee siif hin dhiyeessu. Dhiirri bultiidhaaf jaalala dhugaatiif si barbaadu jechuudha. Har'uma si baree har'uma si falaxama har'uma si qurxaman jedhu kun garuu jaalala dhugaa biratti faayidaa dhabaadha. Yookiin si baree torbee tokkotti akkasumas torbee lamatti dhiirri ammuma tana gaafii jaalalaa kiyya narraa fudhachuu qabda jedhu kun hin jira. Inni sun immoo gaafii jaalalaa san dafee siif dhiyeesse taanaan jaalala dhugaa yookiin bultiitti si geessa jechuun baay'ee shakkisiisaadha jechuudha. Garuu kan jaalala dhugaa siif qabu ammoo tasumaayyuu hin obsaa. Si gaafachuullee osoo barbaadu sirriitti si baruu barbaada. Sababni isaatis imalli isaa imala yeroo gabaabaa osoo hin taane kan si faana deemuu barbaadu inni imala daandii dheeraa bultiidhaaf si barbaada waan ta'eef. Inni kun isa shanaffaadha. Inni jahaffaan yoo ati balleessite suuta si gorfata. Jechoota si miidhus hin jedhu. Si dhabuu waan hin barbaanneef wanta ati balleessite sanarraa akka ati irraa deebitu si gorsa teechisee jechuudha. Yeroo hundaa akka ati gammaddee jiraattu barbaada malee akka ati gadditu tasumaayyuu hin fedhu jechuudha. Akkasumas si waliin haasa'ee hin quufu. Baay'ee xiyyeeffannoon isaa yeroo hunda suma faanadha. Yeroo ati haasoftu si dhaggeeffata. Yeroo ati balleessite suuta si gorfata. Sitti hin jechoota onnee kee miidhan tasumaayyuu sitti hin baasu jechuudha. Maaliif kana goote maaliif san goote suuta si gorfata jechuudha. Osoo ati dhiiteellee dhiira tasgabbaa amala hin taanellee qabaachuu danda'a. Namni amala uumamaa qaba waan ta'eef. Haa ta'u malee dhiirri tokko shamara baay'ee jaalatu biratti baay'ee tasgabbaadha. Sababni inni tasgabbaa'uuf immoo onnee isaatitu si bira jira waan ta'eef. Onnee isaatitu jaalala siif qaba waan ta'eef. Sittiin iyyuu onneen kan kee akka cabu tasumaayyuu hin fedhu inni. Yeroo hunda gaaddisa kee ta'uu barbaada. Atis akka gaaddisa isaa taatu barbaada. Wanta ati balleessi sanarratti sirriitti xiyyeeffannoodhaan gadi xiyyeeffatee ilaalee si gorfata irraa akka ati deebitu. Al tokkoon sitti aaree yookiin bilbila sirratti cufuu dabalataan bilookii si gochuu akkasumas doorsisa garaagaraa ati naaf hin taatu jechuu deebi'ee immoo irra deddeebiidhaan dhiifama si gaafachuu inni sun ammoo jaalala dhugaa biratti faayidaa dhabaadha. Sababni isaatis namni hin balleessu jechuu koo miti. Balleessurree garuu jaalala dhugaa siif qaba waan ta'eef al tokko balleessuu danda'a deebisee dhiifama si gaafachuu danda'a. Garuu irra deddeebiidhaan wanta si miidhu yookiin wanta keessa kee miidhuu danda'an tokko irratti hin xiyyeeffatu jechuudha. Irraa fagaatetu wanta ofii balleesses ta'e wanta ati balleessi sanarra bilisa ta'a jechuudha. Wanta ofii keetii balleessite sanarratti illee yeroo hunda sin caqacu al tokko dubbachuu danda'a, aaruu danda'a. Sana booda ni dagata. Akka ati itti dhiphattu wanta hin feeneef sammuun kan kee firii akka ta'u wanta barbaaduuf sin dhiphisu wanta ati balleessi sanarra erga si gorfateen booda ni dagatee ni dhiisa jechuudha. Argee akka nama argineessiif ta'a. Dhiirri jaalala dhugaa siif qabu. Dhagee akka nama hin dhageenyeessiif ta'a. Ati yeroo ati gadditeetti onneen isaanii beeka. Yeroo ati gammaddeetti onneen isaanii beeka. Yeroo hunda of cinaadhaa isa hin dhabne. Jaalallee kee isa dhugaa kan jaalala dhugaa siif qabu yeroo hunda ati isa of cinaadhaa hin dhabdu. Inni kun mallattoolee jaalala dhugaati jechuudha. Egaa warroonni dhiirota akkanaa
akkasumas jaalallee akkanaa dabalataan abbaa manaa akkanaa qabdan sirriitti kunuunfadha, sirriitti dhaggeeffadha. Waliigalteen keessan ammoo isin faana ta'uu qaba. Yeroo hunda hariiroon keessan tokko ta'uu qaba. Egaa mallattooleen jaalala dhugaa ibsan hedduun jiraatanis ani wantoota kanadha, wantoota 6 kanadha jechuudha. Aldura irratti kanan fudhadhe hedduun jiraachuu malu ni jirus. Haa ta'uti garuu aldura irratti wantoonni barbaachisan jedheetu ani fudhadhe jechoota kanadha. Egaa warroonni jaalallee akkanaa qabdan, abbaa manaa akkanaa qabdan, kan amma immoo jaalala keessaa waliin jirtan shamarran keenya sirriitti qabadha. Wanta inni jibburraallee fagaadha. Onnee isaa wanta miidhullee hin raawwatina. Isinillee gorsa isaa dhagaa. Jaalallee dhugaa kaa salphaatti hin dhufu. Dhufullee salphaatti nama harkaa hin bahu. Bahullee an deebi'uu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf jaalala dhugaa hunduma keenyaaf, hunduma keessaniif akka kennu asumaanaan hawwii koo isiniif dabarsu barbaada. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa asumarratti goolabama. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti waan na faana turtaniif hedduu gammadeera. Galatoomaa horaa bulaa.